jirtan nagaa keessan anis nagaa kooti galata waaqayyo isinis bakka nagaa taatan jecha nagaadha miti warroonni addis taatan chaanaala kootiif subscribe godhaan isin jira subscribe godhaa viidiyoo jammartan laayikii dhan jammaraayi sa'unnati maalite nafa bichaan osoo hin taane sagaleedhaan illee fudhadheen jira jechuudha zabana kana bakka akkas rabbi egaa sagaleedhaan fudhachuu qabee torobee darbee jira jechuudha sagaleedhaanis fudhadheen jira jechuudha maalite sa'unnati bichaan jechuu barbaadettini irraa nyaata hojjechuun jechuudha amma danda'ame sinifaan agarsiisa jechuudha wanta tokko kushina keessa akkamitti akkam turu jechuu barbaadettanan jechuudha please subscribe godhaa video kiyya Muhammad Umatina daawwadhaan sanan jira inna nyaanni hojjechuu barbaade kubbee balaban kan jiran jechuudha wantoota kubbee 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 fadhan jira jechuudha asitti immoo dinootiin dhan fakkaate jechuudha inna isa lamaan jechuudha asitti shunkurtii qopheeffadhaan jira jechuudha urgoos qopheeffadhaan jira jechuudha inni kun immoo dhiqeetii boqqolloo jechuudha beektan kana silaa jechuudha amma shunkurtii kiyya muradhee kaazabsa sirreeffadhee walitti deebinan sanan jedha hordoftoota koo na wajjin turaayi dhugaa argitanii biyyeessuun qofaan baay'ee tokko dhugaa rabbechuudha naasa qaayyaa jira jechuudhaan kororoo koo jala faana dhukkuba kana faa jala dhukkuba dhugaa sirriitti haasa'uu hin danda'u jechuudha sagalee dhukaasee amma inni nagama jeeuma yaada akka garuu sagalichi kan naante na shunkurtii mura'ee walitti deemna shan shunkurticha akka kanatti muradhee waaradhiin jira jechuudha amma nan xabbasa jechuudha na zayitii kiyya qopheeffadheen jira jechuun nan xabbasa waliin jedhu ምንድነው ለምብሼሰ jechuudha bisheesen gugguba jechuudha kazzaan zayitii tanitti qoradhe jechuudha zayitii kanaan nan gurraacheessa jechuudha kasalan fakkeecha immoo isa kana qopheeffadheen jira jechuudha kubbee koo asitti godhadheen kalji ini akka kanatti godhadheen jira jechuudha amma immoo zayitii jechuudha zayituun gubbaa isaa irratti godhadhe jechuudha kun jechi inna isa kanaan akkasittan waliin gargaara jechuudha eegan akkana godhee waarradhee intini keessa mooda jechuudha bishaata kazzaan bishaate waarrate immoo labanii wajjin labanii qo'isee jechuudha kazzaan booda baay'ee tokko mi'aa jechuudha ruuzii wajjin akka baay'ee mi'aan nama nyaadha jechuudha nyaata isaanii garuu baay'ee illee hin jaalladhu garuu kamiin hin jaalladhu wantoota akkas xaxabbasan naannoo kamiin nyaadha inni wajjin maallallas hin jedha ka siniin jedha ka nyaati ko እና ተነሳ አሞችላ ዲበተኮቪ ሳዴታማ ይችላል ፐርሰንቴጅ ሳጅቹላ አንሞ ዲበተኮቭ ሳዴታማ ገና ኢባቢ ጃተም ሸንድረን ወደደ ጅቹላ ማለት ጆን ዲበተኮቭ ሳዴታማ ወደ ባየታ አጅቹላ እንተነሚሳ ከናቡ መንቃነሰ ጅቹላ ዲበተኮቭ ነው ዲበተኮቭ ጃተም ሸንድረን ከዛን ኦኬ እንደራኒ እየው ከነፍጤ እንዳበተ ጅቹላ ከዛም በኋላ ዴቢሴንሞ kan bishaate ta'e okay ነው ባሳየው bishaan ta'e immoo ittaan deebisa jechuudha amma mooyikina akkuma argitan jechuudha forja dotri agarsiise isti nambalee jechuudha inni tiru taate malaka shinta tambombe ko jechuudha ni ruga dubbachuudha inna wana kasi kana jechuudha turumatti fakkaate jechuudha qacci jedha jechuudha nyaatan jechuudha inna dura murame fayyuudha himurame jechuudha ganaan mura jechuudha lamaan isaaniitu kaza murani sirreeffadhe azadday walitti deemna ka
እና ማለት ነው amma namoonni jechuudha kan asitti qophaa'anii jiru jechuudha addisiidha yaa inni kamnesi amma itti waan ta'eef akkuma arginu malatti godha jechuudha isa kana tarsaasa maaliif nafti waan ta'eef osoo fixuu baaddee yaa kaniin isaa guyyaan jiraan ture dhumatee guyyaan isaa hin dhumanne jedhamee warqanii warra kan hin beekamu ture sila kana waan ta'eef yaa amma itti fayyadamu kana tokkichaa jechuudha. Amma ammoo eegala godhee warratti amma shunkurtii ilaallachuu hin deemu jechuudha. Nyaata gara biyyoo hojjetanii infoormeeshinii godha jechuudha. Akkumarra taa'uun mana hin tolu. Biqiltuu boqqolloo immoo jechuudha. Maankaa kanatti godhe jechuudha. Maankaa tokkotti immoo shakattuu godhu. Baay'ee jalaa furdata kanarra yommuu baay'isee jechuudha. ከዛም በኋላ ከዚተወልና jechuudha gaafuma akkamiin jechuudha waan asitti akka jiruun jedhee gaafuma dabalachuu danda'a waan ta'eef nyaatan qaqqaddachuu danda'a jechuudha gaafuma yoo deeqa golden qabu kan baay'ee asitti qaqqeetanii gaazexaan godhe jechuudha. Kun amma dafuutti sa'aatillee qabu garuu amma dafuutti yoo dafee waaqate kan jiru. Asitti immoo ginooti isa kana asxaa jedhu amma qoshaa keessa kana warra keessa baase jechuudha. Inni asitti ammoo godhee waan booda gaazexaa godhee nyaata abbasee jechuudha. Shunkurtiin yoo sumta agarsiisu jira. Shunkurtiin gurguraan jira. Damsa isa maalillee sagaleen godha gamata jechuudha yaada garuu garatti giddii tokko haasaan jira dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Osoo ture viidiyoo hojjechuu akkamitti akkan dhiisu hin qabu. Osoo gorooroo keessa yeroo naasoo kana osuma nagubuun haasaa jechuudha. Giddi kan maalan godhame jechuun yaadamuu dafqa kee laffee nyaatu jedhanii ture waaqayyo yaa taa'anii tuma waaqayyo waaqa jechuudha. Yoo ati laffaate yoo ati itti dadhabde waaqayyoon illee dadhabbii kee keessa sii dhufe si gargaara milkoofta jechuudha. Wanti kamuyyuu wanti dadhabbii hin qabne hin jiru jechuudha. Itti dadhabdeetu yoo soosii ta'eeti maskiin jechuudha. Anna kanuma jedhee yaa bakka viidiyoo amma taate irma ta'uu sochaasaa jedhee sochaan jira. Tamaskiin galata rabbiiti. Hundumtuu isumaan ta'e wanti isaan dhalata illee tokko illee hin jiru galata waaqayyooti. Inna kana fakkaata kaa'ammaa gaazirraan godhadha jechuudha. Bannagaraachii nyaanni nama hojjete kun qal'aa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf nyaatan ta'e yookiin adda ta'e agarsiisuu miti jechuudha. Ani garuu yaa kanuma jedhee malee namni kamiyyuu hojjeta kana jechuudha. Salphaadha jechuu barbaadan jechuudha. Ulfaatu kan warra biyya arabaa kanatti ture dhiisi eenyumtuu iyyuu hojjeta jechuudha. Batalee kun nyaanni isaanii koo qal'aadha dhugaa dubbachuudhaaf akka nyaata biyya keenyatti miti yaada akka abbadu malee nyaata biyya keenya hojjechuu ulfaatan malee nyaanni biyya arabaa kana amma kun bakka dhiisee jira jechuudha. Yoo ta'e ruuziin hojjedha jechuudha. Viidiyoon keerraa kana fakkaata jechuudha. Turtiin keerraa jechuudha. Jechuudhaan immoo namni natti dhufee dura kaameraan dhoskee
garuu hin dhaabne jechuudha kaamericha jechuudha. Intaniin jedhee iddoon namti dhufe jechuudha. Ija koo argitanii yeroo nyaata hojjedhe akkasuma taa'ichi koo jechuudha. Bakka jechuun aarrii yoonatti aarii hin danda'u jechuudha. Amma shunkurtii kana bu'ee aariidhaa fi dibata fuula koo nan dibadha jechuudha. Intaniin isaa jechuudha maasajjaan godhadha. Innaa viidiyoon kiyya irraa kana fakkaata. Yoo jaallatan laayik godhaa. Na wajjin waan turtanii guddaa tokko galatooma isin jala eebbifamaa. Amma viidiyoon biraatti walitti deemti. Bye bye.